Guyyoota tokko keessatti sa'aatii dura yoo gootan sa'aatii booda isiniif galaa jechuudha. Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkamiin nagaa fayyaa jirtu. Har'as qophii tokkoon isiniif qabadhee jechuudha. Namoonni hedduun keessatti jechuudha Gold Game irratti gaafii hedduu na gaafachaa jirtanii. Isa sanarra dhaabbadheen gaafiiwwan sanaaf jechuudha deebisaa kennuu barbaada. Namoonni bitattanii jechuudha erga bitattaniin booda jalqaboonni ilaaluu qabdan jechuudha. Baalaansii keessan asirratti ilaaluu qabdan jechuudha. Erga bittanii baalaansiin kun meeqa akka jiru ilaaluu qabdan. Bittaniituma ofumaaf bitee ofumaaf kan hojjetu miti. Bitee baalaansii keessatti isiniif galcha. Erga baalaansiitti isiniif galchee wanta bituu qabdan as keessa jira jechuudha. Kun akka fakkeenyaaf short termiin ni jira jechuudha. Kan invest irra gootan akkasuma kan asii gadiittis kan invest irra gootantu jira jechuudha. Kan guyyoota 120 guyyoota 120 keessatti kan namaaf kennuudha. Isaanowwan kana bituu dandeessu jechuudha. Inni biraa task bonusiidha jechuudha. Task bonusii yeroo nama affeertan jechuudha. Kun as seentanii lucky draw kan jedhu kana seentu. Nama tokko affeertan carraa waan kanaa tokko qabdu. Nama kam jechuudha nama recharge hin goone yoo ta'e jechuudha. Kun waan fakkeenyaaf carraa nama 3 qaba. Carraa nama 3 kana akkanattiin tuqee draw godha. Erga draw godhee kunooti carraan koo kan irra bu'u jira. Kun birrii 3 irra bu'ee akkasuma carraa lammaffaas nama qoraa. Carraawwan asirratti jiran jechuudha namoota invite gochuudhaan argattu jechuudha. Namoota galmeessuu qofaan jechuudha osoo recharge hin godhin haala kanaan argattu. Isa kana kunooti bifa kanaan birrii 3 ammas argadhee karaa kanaan argattu. Inni biraa erga maallaqa baafachuu deemtan jechuudha. Maallaqni keessan guddaa yoo ta'e jechuudha sa'aatii 48 hanga 62 ta'uu danda'a. Maallaqa guddaa yoo ta'e. Kana malees Grace Farm irratti illee akkasuma jechuudha. Grace Farm irratti illee maallaqni yoo guddaa ta'e guyyaa 2 fi 3 keessatti namaaf gala. Kanaaf obsa namoonni hedduun keessaan hoggaa na gaafattan maallaqni kiyya naaf hin baanii akkana jechuudha. Maallaqni keessa yoo guddaa ta'e hin ba'u. Maallaqa xiqqaa yoo ta'e fakkeenyaaf 500, 400, 300 wantoota kumaa gadii ta'an kana jechuudha guyyoota tokko keessatti sa'aatii dura yoo gootan sa'aatii booda isiniif gala jechuudha. Yoo isiniif hin galle immoo hono walalaasitti kaastaamarii kanaan jechuudha wal arguu dandeessu. Kaastamariin kun jechuudha namoota sa'aatii hojjetu qaba jechuudha. Sa'aatii WhatsApp service jechuudha sa'aatii 9 hanga sa'aatii 8 PM dha jechuudha. Sa'aatii kanarratti fayyadamtanii hojjetu jechuudha. Kanaaf karaa kanaan hojjetu waan ta'eef yeroo hedduu namoonni naaf hin deebisnee maal jechaa eeggatanii sa'aatii sanarra dhaabbadhaatii hojii sana eegalaadha. Akkasuma erga meeshaa baalaansii kana keessatti isiniif galee asiin bittanii jechuudha invest irratti gootanii deelii wanta isiniif galuutu jira asitti as seentanii jechuudha deelii keessaa baafattu. Anima fakkeenyaaf kun birrii meeqan qaba jechuudha guyyoota 117 naaf ilaa deelii kanatti agartanii. 117 naafee garuu amma kan sa'aatii 13 qaba as keessa kana receive gochuu nan danda'a. Hagas guyyaa tokkochaa guutuudhaaf sa'aatii 24 guutuudhaaf sa'aatii 13 tu hafe jechuudha. Kanaaf receive kan jedhu kana cuqaasna yeroo hunda feetu sa'aata kan feetu sa'a 3 sa'aatii 24 darbuu hin qabu. Yoo sa'aatii 24 isinirraa darbee expired bakka jedhu kana akkuma argitan expired kana seentu kunooti an kan expired na dura ta'e kana dura baaseen ture jechuudha receive tuqxanii fi ergasii isiniif baa jechuudha kan expired ta'e kan sa'aatii 24 darbee isin dagattanii erga si yaadattan expired kana keessa seentanii baafachuu dandeessu. Asiin immoo baalaansii keessan kan guyyaa guyyaan sa'aatiidhaan illee dandeessanidha jechuudha. Inni biraa tiimiidha jechuudha. Tiimii namoota affeertan jechuudha. Ani immoo kunuuti akkuma argitanii namoota affeeran kanarratti bu'aa argattantu jira jechuudha. Kanaaf kooppii asirraa gootan jechuudha. Liinkii keessan asirraa kooppii gootanii namoota affeeruu dandeessan kooppii isaas gadii kana jechuudha. Ani amma withdrawal gochuun barbaade achumaan wanta isin argisu tokko isaanii isin argisuu barbaadu waan ta'eef. Kana malees customer service kana jechuudha WhatsApp yoo seentan hojjettoonni isaanii hedduudha jechuudha. Yeroo takka bilbila haaraa yeroo takka bilbila kan akkanatti isiniif seena jechuudha. Kun yeroo kan akkanatti nuuf baasaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf karaa saniin fayyadamuu qabdu. Namoonni bitachuu barbaadan illee akkuma isiniin jedhe erga galchitanii booda wanni eeguu qabdan asirratti baalaansii keessan fakkeenyaaf kana kan birrii 9,000 kana yoo kan galchite taate asirratti birriin 9,000 siif gallaan dhiisuu hin qabdu. Hin xumurre wanta tuquu qabdu jira jechuudha. Asirratti wanta invest gootu jira. Fakkeenyaaf kun 9,000 erganii asitti tuqnaa jechuudha. Kunooti akkanatti nu fida invest now kan jedhu tuqnaa jechuudha. Yeroo meeqa bituu dandeenya jechuudha. Yeroo 6 ol bitachuu dandeenya jechuudha waan kana. Kanaafuu isa kana tuqaasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf karaa kanaan fayyadamna. Inni biraa free cashidha. Free cashiin kun yeroo hedduu chaanaalii isaanii hordofa kanarratti.
yeroo takka guruupii kan koo yookaan chaanaalii kan kootii irratti isiniif gallakkisaan ture jechuudha. Akka yeroo hunda achi seentanii walii achiin argattanii fi isin yaadachiisuudhaaf gama isin akka baafataniif isiniif godhee firii kaash kan jedhu kana guyyatti yeroo lama kennan jechuudha. Sa'aatii ganama sa'aatii 6 fi galgala sa'aatii 12 yeroo lamaan kana birrii 10 akkas fudhatu jechuudha. Kanaaf isaan sunrise boonasii walitti qabadha. Kanaaf karaa kanaan wantoota argattan tokkotu jira jechuudha. Mee withdrawal keenya kana mee withdrawal goonee isin argisiifna. Kana malees message keessan wantoota ilaaluu qabdanii jira. Message fakkeenyaaf withdrawal gochuu keessan akkasoo deposit gochuu keessan wantoota argattan kun asuma irratti alarmii asirratti argitan kana kan asirratti argitan yeroo takka cuqaastu kunooti high profit product must see withdrawal deposit information wantoota kana jira. Message'inis ni jira. Kun withdrawaliin keessan isiniif seenu asirratti ilaallattu. Withdrawal successfully isiniif galuu keessan mirkaneeffattanii jechuudha. Erga kana asii isiniif galee dirqama messaging CBE yeroo takka ni dhaabbata. Kanaaf irra deebitanii seentanii CBE appiidhaan refresh gootanii ilaaluu qabdu. Akkasuma announcementii kana irrattis wantoota information detailii tokko ni dhufu jechuudha. Kanaaf wantoota isaati irratti wantoota haaraa kan ta'e isiniif dhufa yeroo kana asirra dubbisuu dandeessu jechuudha. Messagii wantoota haaraa irratti hojjetamuu qabu yoo tokko dhufe jechuudha. Inni kan biraa immoo mee anamma withdrawal godheen isin argisiisa. Amma fakkeenyaaf 2994 qaba jechuudha. Kanaaf ani guutuu isaa baaseen isin argisiisa. Kunooti as tuqeen wanni kun guyyoota 1 2 3 achi bira hin kutu yeroo baasnu jechuudha. Kanaafuu erga isin seenne jechuudha withdrawal gochuudhaaf kunooti 2994 guutuu isaa baafnee isin argisiisna. Withdrawal kan jedhu kana cuqaasna jechuudha. Honooti withdrawaliin keenya akkanumatti seenaa jechuudha. Under review jedha jechuudha. Isa asii gadii kana yoo ilaaltan hono kan kaleessa naaf seenes jira jechuudha. Kaleessa birrii 425 irratti barreessee ture. Yeruma sana sa'aatii booda naaf galchee jira jechuudha. Akkasumas guyyaa 6 ammas guyyaa asirratti ilaallachaa guyyaa 7 asitti immoo guyyaa 6 akkasichaa deeme jechuudha. Asitti immoo guyyaa 5 guyyaan hin baafachaa jiranii akkuma argitanitti birrii xixiqqaa waan ta'eef jechuudha. Kun guyyaa 5 kun 2000 fi akkana baafadhe jechuudha. Akkasuma guyyaa 4tis akkasuma baafachaatiin dhufe jechuudha. Withdrawal record kiyya kana yoo ilaaltan bifa kanaan argachaa jira jechuudha. Kanaafuu namoonni isinirraa turuu keessan argitan sa'aatiin isinii kana eeggachuu qabdu. Akkasuma customer service dubbisuudhaaf sa'aatiin isiniin jedhe kana sa'aatii 9 hanga 8 jedhu kana keessatti jechuudha. Gregorian calendariidhaan jechuudha. Kun ammas kun baalaansii kiyya withdrawal gochuu kiyya irraa kan ka'e 0.53 qaba jechuudha. Kanaaf withdrawal kiyya yeroo muraasa booda eeggadha. Yeroo maallaqni kun yoo xiqqaate jechuudha. Sa'aatii 24 darbuu danda'a jechuudha. Maaliif yoo guddate akkuma isin jedhe kuma olitti yoo kan dhufute bifa kanaan tura jechuudha. Kanaafuu namoonni short termii kana bitatan jechuudha. Daily income keessan namoota fakkeenyaaf birrii 9,000 yookaan birrii 12,000 kana bitatan jechuudha. Akkuma isin jedhe obsuu qabdu. Guyyaa 3-4 fudhachuu danda'a jechuudha. Maaliif maallaqni keessan maallaqa guddaadhaan waan ba'uuf turuu danda'a jechuudha. Kana obsitanii akka eeggatanii isiniif dhaama jechuudha. Asumaanuu namoonni recharge gochuu barbaadan ammas keessaan dubbisuu dandeessu. Description koo jala isiniif hin kaawa. Namoonni galmees barbaadan description koo jala nan kaa'a jechuudha. By the way gold game kana irratti amanamummaan isaa hangamii akkamii naan jechaa jirtu hedduun keessan waa'ee amanamummaa isaa ana qofa irratti dhiisuu hin qabdan. Ofii keessaniifis qorachuu qabdu. Hangama kiyyaan jechuudha. Haga tokko ta'e ilaalee websaayitiin isaanii hin jiru garuu rakkoo isaanii keessaa tokko kanan argee websaayitiin isaanii hin jiru garuu haga ammaa hojiin ittuma jira jechuudha. Ani haga ammaa wanni godhe hin jiru jechuudha. Narratti dhiibbaa fide hin jiru haga ammaa hojjechuma jiranaaf jechuudha. Garuu yeroo deposit yeroo asirratti invest gootan maallaqa guddaa osoo hin taane maallaqa xiqqaa. Akkasumas wantoota kanneen akkanaatti wal qabatan kan biraa isiniif hin fida waan ta'eef isaanawwan sanarratti distribute godhuu qabdu jechuudha. Portfolio kan jedhamu ni jiraami. Portfolio ta'uu qabdu jechuudha. Wantoota tokko gama asirrattis gama kaanirrattis gama hundarratti invest yeroo gootan kisaaraan keessan ni xiqqaata. Gamuma tokko irratti yoo kan gootan taate rakkoon akkuma beekamu jechuudha. Kanaaf karaa kanaan akka invest gootaniin isiniif dhaama jechuudha.
Komentii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan jechuudha yaada keessan naaf kaayaa akkasuma yaada keessa irra dhaabbadheen viidiyoo tokko kan isin barbaachisu yoo isiniif hojjedhaa jechuudha. Kanaaf yaada kanneen isin har'a naaf baaftan keessaa jechuudha kunooti isa kana jechuudha yaadni hedduun keessan gaafachaa jirtan keessaa viidiyoo kan isiniif qopheesse jechuudha. Viidiyoo itti aanuuf jechuudha komentii keessan irraa ammas viidiyoo tokko irratti isiniif xiyyeeffadha. Kanaaf har'aaf qophiin keenyaas kanuma fakkaata haga qophii kan wal arginutti nagayaan nuuf tura.